يو وازر غازر فازر برازر استر وجود تجي ميكا دولين تقولوا بر سينا وسيري فتوبر وازرين أكوانا قتلين جيتات كارو مينتات فامبرنجيا سون أكو من مدرسة تيم وتقول أقام بالله تو فامبرنجي ناسابي ما بيكار الدنيا جدي مو فتجي مفني إلى رحمة كل هذه مجرا نوغا فامبرنجي كارو مينتات جنان ها أيو أمي هذا أرمي أويو وامي كوتوكامو وانتي سلايو وامن نمرر متتلو برازر أبو كليس سفي يا ربي مالتا تبقى جناني لا باديا إذا أكما بكون تسافر مكينا نجيب كسافر وازري تواسي جرني إسامي إكو سافر يا سلام يا سلام يا سلام إيجا جناني وازري سفازري إيجا تمتاجا رالي لي تكفاتات مارة كتو نرور سيجي لي أبدربو فتني كاني إلما ساني كده جيسا إيساجيني وين أرجي فني يسني جراجا يا إلما كو إيجا جت متاجا رالي لي تكفاتات دين جرني كابو دكتور كوراني إلما دي أمنا سلا ساعتي سدي كده قبل ساعتي سدي وركابة إلما دي أفرغ يا ربي قلتاكو أمنا سلا ساعتي أفرغ سدي دي أفرغ ساعتي الله أكبر إلما دي أفرغ وركابة يا رب إلما دي شنطة ساعتي لما يجي بنا تكساني كده كان إلما جناني موتا أكام جناني يا بابا بنيرة فكاتا جدي أما ليش ساشين بودي يا أبا بنيرة فكاتا جنان أبا أما لجدا مسجد إيجا بكتير متدي بيورا بدو تيا ثابيري جدا نكفو فيين بكتير متدي بيورا بدو تيا ثا كفو فيين بدو كي ترى غاري لا إيجا بدو يا تبدو أبدا بكتير لمتين ديجي موما توما بكتير متين ورا ديجي متين يصير مافجنة بكتير تيجينياس جول كمبيوتر نجارة ونني أما وردور بارك متو كوفر بافري فبسمي أفرنا را بيجبولشي كاتاني جر إتي حواس إيجتن بنيس إيجتن بيجدا إيجتن إليس إيجتن بشان إيجتن بشان أدري جتين أكثر كلنا كنافني عمر بن الخطاب كاسي منزوما سا إسين أجيس ساتره منزوما سارته كم إسين أجيس نيجتن أكم إسين أجيس نيجتن وا ترى بيت المقدس دار في سجى جنة يومي كبين أمتا بيت المالي باية تجرا بيتا سلابر نمير وراكم كيسا كبين موتما هم تقطي ساو جتا موتما يوسين جتني hojiidhaan iyyuu sa'aatii yeroo tuyyuu hojii seenee beeku bara yeroo tuyyuu sa'aatii hata sa'aatii lamatti yoo seene namni abbaan haajaa takka takkatti sa'a lamatti seene itti gaafatamaa faataanaan yookaan abbaa mana murtii faataanaan sa'a lamatti eenyu seenee argatee beeku abbaan dhimmaa jechuudha sa'aatii fedhetti seena sa'aatii fedhetti baha jaarraa akkasii keessa jira yeroo ammaa kana keessa garuu wanni jechuu barbaadu warri haqaan biyya bulchee beeylaadaadhaaf yaada looniif yaada ayawaanaaf yaada bineensaaf yaada namaa miti nama bira dabarse rasuulli rabbii sallallahu alaihi wasallam isaantu nu barsiise namaaf garaadhaafu adiliidhaan biyya bulchuu yaa Faatumaa binti Muhammad yakka yoo yakkitee taate sababa Muhammad taate jecha yakki murtii murtaa'e sirratti dabarfata yooti hatti akka kee muran yooti kana taate kana godhama Faatumaa ofii jettuu of baraaradhu heerri nama biraatti ba'e siifis ba'eera intala nabi Muhammad ta'uun kan keessin baaftu jedhanii addunyaa irratti bulchaan haqaa bulchiinsi haqaa akka kan har'a maal egaa baroo jirra haa ta'u egaa akkuma jirutti jirra keenya baroodha wanti kana kaasuu fi gaaf tokko Umar ibn Khattab taa'eetii hayyuu gamna gameessa dur dabarfate irraa namni waa barata adliin isaa akka turte barata namni biyyaaf yaadu sabaaf yaadu ummataaf yaadu namoomaaf yaadu waan uumama ta'e hundaaf yaadu maal akka ta'e dabarse Umar
bulchiin isa kana Babakri cala kana Babakri kan ergamaa Rabbii cala bal'inaan kana Babakri bal'inaan jechuudha hamma durirra biyyi babbanamee cala kan Umar immoo kana Babakri cala biyya bal'aa sana bulchaatii xomboora yookaanis immoo mooratuyyuu baqee bitama akkuma xombooraa gandii amantii xombooraa godhatan kana amma xombooraa osoo hin taane mooratuyyuu kirree keessa saamtee baadiyyaa keessatti bobaate yeroo qobbooni mirgaa ofii fidee gaaziin hin jirre faanusiin hin jirre hin beekne baadiyyaa keessatti zabanadhaa jiraatu baatus moora bobeeffata baadiyyaan moorri kuni kibbitu keessa bahee akka shaamaatti ofii hojjetatee baadiyyaan saanii keessa kaayyateeti ittiin irbaata nyaataa ittiin hojjetata moora kana inni taa'ee bobeessee waa barreessaa jira moorri kun haqqii uummataati haqqii biyyaati haqqii dafqa miskiinaatu keessa jira moora sana keessa taa'ee waa barreessaa Umar hajji dureen biyya pirezidaantiin biyya taa'ee tole waa barreessu Abaa Hurayraa alarraa dhufeeti السلام عليكم يا أمير المؤمنين وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وتوبة هريرة ها صابرات نانسي حاجاتي تلفتن وحاجة أمتاتي تلفتن يا أبا هريرة حاجاتي تلفتن حاجة أمتاتي تلفتن لكي يعني يا عمر سم زيارون في ملء حاجة أمتاتي تلفتن مورا سيدو بيسساتي تلفتن قولي دامسي مالك دامسي بيتو حاجة أمتاتي ملين بباتو مورتين تواتان أباك با سامي دادك تواتك نمي ربي جدا تواتك مورتان سيكي يكون كيسا تاني أجي إيغا جاكي تلفتن بسيما جاكي تلفتن بسيما جاكي موري مالامي موري حق أمتاتك كان أبي قبل كسا موريان قبل كيوجد باري نجول gaafa magaalaan Finfinnee kun yeroo garijaarame booddee gaafa taayitiin dabarfattee Haayile Sillaaseen tarii mootummaa qabate booddee taateen uummata keenya irratti akka gabra taate silaa maratuu kana dhaga'e maal akka jedhan hin beeku. As kun gandaa bakka silaa Abiyoot Addabaabaayii jedhamu kanatti arbaa gibir arbaa jedhama loon 40 gabbaru sangaa 40 fidu amma magaalaa Finfinnee keessatti sangaa taraa jechuun bakka sangaan gibiraa itti walitti qabame faras taraa jira baqaloo beeketti bakka baqaloon gabrummaadhaa namni walitti fideetti walitti qabamu siyaasaa dubbataan jiru bara adilii naasaa jira kanatti sangaa irratti gaafa Haayile Sillaasee sangaan lama irratti dabalameera hin dhageenye uummanni keenya miskiinii uummanni ganda keenya tuulamaa kun hin dhageenye arbaa afaan Amaariyaas hin beekanu sangaa 40 akka barreen gaggeessinaan namni 19 guyyaa tokkotti harki isaanii ga'ee gaamarame namni 19 guyyaa tokkotti jechuudha kana seenaa kana Ameerikaanitti hayyuun seenaa kan dhiyeenya kana eja'oo boru natti kuno dubbateetu kuno bakka meeqatti eja'oo boru kan yeroo darbe dubbate sin inni nama naannoo kanaati kan Ameerikaanitti bara darbe biyya jechuudha eja'oo boru akka waan arraatti beeka umrii isaa 100 fi gara 20 immoo meeqatti ta'e yeroo inni haasa'u gara mataa isin nyaata Umar ibn Khattaab kan namaatu natti dabbadeeti moora dhaamsa biyyi inni gageen immoo sangaa lamatuyyuu irraa hanqata jedhee harka irraa mura harka ofii jechuu hin dandeenye waan isin dhibu inni harka muree isin irraa muramees fuula rabbii gadi nam tokko isin ablikaa inni itti hojjetames asin jiru duniyaarra jiraachuun asirratti hafuun hin jiru achitti wal agarraa waan barbaadne illee taanu akka barbaadne illee taanu namni as hafuun jiru namuu facaasa murattuu ta'a geree jechuudha kanaaf aboo of eeggachuun waan namarraa of eeggachuun adilee eeggachuun gaariidha inni Umar ibn Khattaab gabricha isaatii wajjiniin kan ofii rabbiin yaadatti biyya kanaatti gochiitti kunan jedhe kamiin jedhee gaalarra lama kaanii ittiin jedhee gabricha isaarra kaanii jedhee maa keessatti Gala gudung batang ni pahala menjara, ini kegabetin siapa ahli badinara.
Fakkinya waan taatee karaa muraatee manni namaani. Mootummaa keessanaani murteessinaani. Wayita Umar biyyarraa beekatti fakkeeffatee. Cirracha gammoojjii keessatti qopheessaa jire. Ulee keessa baafatee gurguruu rarraafatee dabalee dhangala'aa gabricha isaa baay'ee. Miila duwwaa fuulduraatee magaalaa harkifatee. Kana baatu har'a yaadatee murtoowwan safanaa ture. Mootummaa keessanaani murteessinaani. Amri Rabbi Rasulullah kadhiyan fate. Amir kadwame katuan kana mudate ayana maluma. Islama ubate kanane bijalapa yo besati mudate. Dem sakara bage fate alutan nalani. Summa besanani lurkesiriyani. Fatima sadi wali Fanani negaba se fataya chike bakka kudatu kul kanel bame wagae erbelu kalelo le tukutame rabbe emoti biya megatae kasae majitale summa besanani nomekesi ali emopina bibom kabe gagabe dumane summa kamge Pairinja dubi kama dubata marakaune, summa kesana nurkesiriyani. Tukuma wale sani adilele, summa kamgiri nurkesiriyani. Rabbi turkesiriyase jalamne satimburani, summa kesana nurkesiriyani. Sikayana gamajobe yalamane rahmatullah ke sanane nubirkadi ya Palestin gamu bedia chukae Omar do bajira to Umar do dabe namu jumna makamate wa be badiya esa to yaro sandu jamolkae Hadunya ke sawal kaye bujinsi sabalanane Summa ke sanane numurkesiriyani Galatoma berbada Sidimana gari Kena gari Jodohkan Berizanti dia RB Sule Bakai Pasaran Pasaran Satu kabel yang kami mana, kabel ini lah aman oke betalmani kan simo magazini bakka pusami ani kesa berzanti matati di mereka kena mungkin nyan ufada beratoma kabelema Muhammad tu kena mungkin miana mania kena mungkin dan berzanti biati yang mungkin kai Manimali Masaramu Milan Muhammad erbata sati presenti bijati erbata sati dakana sati hirata san kaniti angani hamutau fi bada angani hamutau fi de sesere nane amma utu rufu hatimanasa gafakani Makarja mana kesa wambar ega to kodi ege jenani sabu ke ega pate berzanti bi am umar mulata jenani nyasa bi nu ke serra jeni ham bise duwe santri ko ko kadatya be jenanan erra apnana kiriya bi charki wala kana bise iti wala kana be jenana chuman dake bakkan laba bakawaji nafsi sana mi bari to bahe tirfina kenna jirtani tinga batang Sirbi sina kini makadam mana kotor dami sirbi ke sana bifada. Prezanti akakana satunya ko kesu ketu kayelo lolo abban pe enji paten be kayelo khabar lalesu kayelo takam ko ejeto kayelo dur pasu ko sumara pata nageni bi jalle rabbi sarah dirat akase kono
Gaafa jarra cheega'oo dabareen akka jarraa. Eessa Beetel Maqdis biyya Israa'el amma jettu kana bakka sanatti waamamee qulfii masjiida Aqsaa masjiida Nabiyullah Suleymaan qulfii sana mallattoo qaban jarree namni Yahudoonni jechuudha Yahudota waamame malee nama kanaatti malee kennu mallattoo isaa sun yoo mallattoo kanaatti hin dhufe qulfii kana isatti kenninaa jedhanii waaman yeroo inni gaala fardaa kabajamaa yeroo inni dhaqee achi gahu ayyee walfaadhaa yeroo inni dhaqee achi gahu dabaree isaatti yeroo inni dhaqee bakka walgahii ummataa maaliif akka kana uummanni isa kana sagaleedhaan gaarii kuma tokko dhibba afurii fakkaatanii afur guutuu waa isaa saawee jettanii takkaa waraana abbaan fedhee cabsu. Nama kuma afur Masriitti naa ergii nama kuma afur jedhee abbaan waraanaa gaafannaan nama afur itti erge tokko Zubeer ibn Awaam Habashaa kana ture asitti baqatee mucaa xiqqaa ture gaazexeenyaa gaafa lola morma dhaqee galmeessu keessaayyii Zubeer ibn Awaam kan keessa jiru Haalidii fi kun nama afur si ergeedhaa arfansi nama akka kuma afurii si afur dhaase ulfaadhaa galatooma James Walloo galatooma ayyee jennaani ijoollee kee kabajamaa ulfaadhaa yeroo inni walgahii guddaa uummanni Roman Empire warra Roomaa bulchiinsa guddaa namummaa akkamii jedhu ittiidhaan achi kaa'ee ajajeelee nama waraanni isaa gadhee bakkaan ga'u namummaa akkamii ta'ee jedhaan nu qabna jedhanii beekan Falastiin walitti qabame Parshiyaarraa Roomaarraa bakka adda addaarraa walitti qabame eenyumaan akka ta'e dhaabbatanii utuu jarri eeganu yeroo jarri eeganu kopheen isaa caantaa turte caantaas yamma ittiin karaa warra Tigraay wayyaaneen ittiin lolaa dhufte tokko caantaa jennaan kan funyaan san gaafa qabdu tokko hanga saneen laastikiin qabdu kan saamuu harkaan hodhamte gogaarraa isiin harkatti cittee jennaan pirezidaantiin biyyaa ulee keessa baafatee garbichi gaala irra taa'a taraatu kan isaati kaa yoo taraa dabarse haqqii isaatu bada ulfaadhaa galatooma yoo taraa dabarse haqqiin kan gaalaati yoo dhiise bakka walgahii ga'eera jennaani gabbichisaa Umar jedhee jennaani maali bakka walgahii keenya irra fakkaata anoo gabricha akkamitti gaala irra taa'e jennaan ati mootii taatee lafa deemte jennaan bara ati dabaree keessa hin teesse malee haajaa mootummaa haajaa bakka biraatiif hin teenye dabaree keetiif yeroo keetu dabaree keetu si ga'e dabaree isaa kanammoo akkamitti karaa kana safaranii gaafiin jettu dhiyaachuun hin mala maaliin beeka karaa kana amma deeme maaliin beeka jennaan Qur'aana juuzii tokko qara yeroo juuzii tokko fixe dabaree isaati yeroo juuzii tokko fixe dabaree garbichaati yeroo juuzii tokko fixe dabaree akka kanatti dhaqee achi ga'ee yeroo kana dabaree keetiin teessee jennaan yeroo dhaqee bakka wal ga'ii ga'u inni gaala irratti inni lafa ulfaadhaa galatoomaa ulfaadhaa ayyee ulfaadhaa galatoomaa kabajamaa inni lafarra taa'u inni gaala irra taa'u garbicha inni lafa deemu mootiidha amma yeroo dhaqee bakka wal ga'ii ga'u tokko keessaa namoota inni waraana isaa keessaa gatee achi jiru Umar erbee uffata inni hodhisiifanne tolfanne pirezidaantii biyyoota kana hundaa lolee lolchiisee injifachiisaa dhufe har'a bakka warri Fursii warri Yahudaa Parshaan Impaayiriin warri Roomaan Impaayiriin walitti qabamanii ta'anii isa eeganu pirezidaantiin erbee yookaanis immoo saldaaree isa nama lafarra buufatu kana carqiyyuun qabu inni immoo qalloo lolee irra buufatee bakka 11 ol irra buufateeti hodhatee dhaqee pirezidaantiin biyyaa achi ga'e jennaan Abaa Ubeydaan fiigee Amr ibn Jarraah rabbiirraa jaalatu uffatuma dhabdeemu bitachuutti dhabdeemu namuma siibitu dhabdeemu namuma qopheessee ergu dhabdeemu maaluma jettee kanaan egaa ammoo uummata Roomaadhaa si ilaaluu dhufe biyyoo wal gaheetoo si arguu dhufee wal jira maaluma jettee jiru biyyaatti inna kunna adalla qawmin fa'azzana Allahu bil Islam rabbiin bara amantii kanaan ol nu qabe malee nuti ummata xiqqaataa ummata tuffatamaa ulfaadhaa kabajamaa ulfaadhaa ummata xiqqaataa turre bara nuti amantii kana iyyatiin haadhaadatta Abaa Ubayda jedhe amiinu haazii wal ummaa utuu ergamaa rabbii siin jechuu baate hadha balaan irra barbaadde turte garuu ati Abaa Ubaydaa dhabaa tokko siin hin jedhu aangoo iyyi qaba ergamaa rabbii biratti faaruu qophaa namichi dhufee akkana jedheen suni kanaaf akkana jedhaan dhaggeeffadha
karaan kan gabrichaatti namni taa'u baalara jedheen kaadimtichisaa matti dhiyaannerra yaa hamiran muuminiin taa'uun tawaasirra atarkifte hantaa'e ummanni na argurra utuu dhageensinni karraabuuf jedhee gaafannaani mootummaa keessanaani nu milkeessiin yaadini jedhe Umar dabaree keetiin teesse gaanarraa akkan sochoone jedhee bakka teesse sanarra ani sadis namuma maaliina hin jaalasirraa jedhee gaala harkifatee deeme gara fuuldura mootiin biyya eeggatuuf kun fagaatee walirraa nama kanaatu ardeerra jiraatee dabre duraani mootummaa keessanaani nu milkeessiin yaadini gaafa dawraan meeqaata marka islaamaa taatu kanarra qoqqoodame dangaa baasee wanyaatu biyyi gaafas mootummaa Umar jala jiraatu har'a mootii digdamii waynatti fakkaatu anda gadde sanaa ol malee achi gad hin taatu akkasiinuu waliin taatu waliin laaftu agartanii mootummaa keessanaani nu milkeessiin yaadini Umar ibnul Khattaabi kan shayxaanni sodaatu bakani jiru karaanerra bayarran baatu jaalali rabbii guddaa isarraa jiraatu biyya Umariin arguudhaaf waanumanni fakkaatu yeroo inni bakka ummanni eeguuttachi dhiyaatu silas waa waliin fakkaatu inni eegamuuf inni kuni mootummaa keessanaani nu milkeessiin yaadini yoo ummanni eegaa jiru sunaa kana jetti wal ga'e Umar mootii biyyoota meeqaa sababa ta'e bu'aa waraanni isaa marsee gamaa gamana ga'e kan dula kumaatamaan eegamaa dhugusee Umar jarri dhaga'e finni kun faallaa ta'e dubbiin dhibaa ta'e amanuuf rakkatanii mootummaa keessanaani nu milkeessiin yaadini abbaa Ubeydaan fagootti argee dhagee simate bira gahee ilaalee akkaataa isaa hubatee waan hin uffatee dhufe argee baay'ee rifate gallaaluu miidhatu waajjira kophee baafatee cittuu gurmuutti baata ulee dhaara gaafate gaala harkisee deema gabrichi irra kaayyate hakkisaa kun tulfaatee rifate abbaa Ubeydaani mootummaa kan keetiini nu milkeessiin yaadini akkuma ta'uu dhabee uffee sanaan effatee jedhee yoo Umar kanaan biyya dura dhaabbate ummanni maal nun jedha jechuutu garaa nyaate abbaa Ubeydaan dubbii gadi qabee gaafate yaa khaliifaa islaamaa maaluma si mudate biyyees ilaaluuf waamee si eega wal guurrate maal akkamiin kanaan kaatee dhuftee jedhee gaafannaani mootummaa keessanaani nu milkeessiin yaadini gaafiinsaa kun Umariin ajaa'ibatti taate namni na gaafate kun utoo si ta'uu baate silaa jidduu keenyatti wanni taate ati jaalallee rabbiif nabii sababa taate amiinu haadhiidhummaa ta'uudhaan na jabaate utuu nama biraa taate silaa naftuudha dubbiini mootummaa keessanaani nu milkeessiin yaadini jedhee dubbate Umar nutummata xiqqaate gadaa jaahiliyyaatiin jaarraa dheeraa salphate ummata duubatti fi addunyaan kun tuffate rabbiin isaa islaamaatiin gubbaarra nu baafate isaa yoom uffannaadhaaf tolfannaatti dharraate dubbii jajjabduu dubbate gaafiinsaa sun arsinaani mootummaa keessanaani nu milkeessiin yaadini rakkuma sanaan ummata bira ga'ee dubbii waamameef dhagee hojii isaa bakkaan ga'e مفتاح بيت المقدس رفيع الكساقة كان أبوها مبيدي جدا مدينة كاية
Ana sitan gabaabsaa seenaa dheeraa waan ta'eef gorsa gabaafan keessaa dubbadhee siniin ga'e yoo rabbiin koo qalbii waa jumtu biraan na ga'e waan diiniin kun namaaf ta'e wal yaadachee fannaafanii rahmatummaa keessanaanii nu milkeessii duniyaanii xumurarra ergaan koo yaabboodhaa booda keessaa waan ergaa diini islaamaa dubbataa ture keessa ergaa wal biratti fataa dhufne kaleessa nasiiba rabbiin nu laaffise himne keessa waan khayrinuu qabaannaan itti fufuuf ba'eessa yaada qabdan nu dhaama hamnees nu jajjabeessa maal jettume yaanni keessan nasihaa maal naaf dhaamtanii rahmatummaa keessanaanii nu milkeessii duniyaati alhamdulillahi rabbi dureessinu kenne deene rahmatummaa keessanaanii nu milkeessii duniyaati menu tarjuumi himaani kenna kennumne sanaani rahmatummaa kan keetiini nu milkeessii duniyaati akka hojiin keenya taatuuf dambaatu ikhlaasaani rahmatummaa keessanaani nu milkeessii duniyaati maalillee nutti hin jabaatu rabbi nurraa laaffifnaani rahmatummaa kan keetiini nu milkeessii duniyaati ayyee gaaffii keessan hin agarree gaaffii adda addaa qabnaa warri jettan gaafachuu dandeessu. Inbox ayyee ulfaadhaa amma zabanaa irraa kana keessa liqamambarii gandaa tokkoonu ija gaariidhaan ija keessa laalteen uffaltu zabanaa irraa kana keessa liqamambarii dhuma gandaa yookaanis immoo abbaa addaa jidduu kana fa'aa akkuma biyya keenya keessatti beekamu namni tokko kaakii uffannaan aboo barbaade karaa irratti si dhaabaa aboo barbaade ta'u barbaade si gaafata kaa'anuma biyya keenya keessatti yeroo nageenyi hin jirre tokko tokko yeroo akkuma sana gaafakii hundinuu addunyaan nama kanimii baadhattee jirti laata ayyee nasihaa maal naa qabdu ulfaadhaa galatooma nasihaa maal naa qabdu jechuun gaafii naa qabdanus ayyee aamin aamin jedheera ayyee ulfaadhaa galatooma gaafii naa qabdanu yoo jiraatee وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أيه أرى فرصة ويرجع تنكراران فيني أننا بران تري مالك جرا سفياني برافت ورجتن يقال مريدانا فني أرى مريم وانا فين بيكو أرى مريانا فين بيكو آمنا من جديرة آمنا من الفردا قالتهما الفردا قالتهما جزاكم الله خيرا جزاكم الله أكن موتي موت مانك زلمي موتي موت مانك زلمي ستي بكن ورمي أيه nama injarjare ani nama duriti beke gaafiyoo qabaatan jazakumullahu khairan walfaadhaa galatoma habbakumullahu alladhi ahbabtani fi gaafiyoo qabaatan kudha shanaffaa ayyee marhaba ashi baabaa keenya injira waa tokko mti dhabame injiru jira wanti dhabame jetta dubbii kana beekan deddeebisa jamaa garii deddeebimaa nama raafama dubbii kana beekan deddeebisa jamaa garii deddeebimaa nama raafama namni qalbii qabu milkaa'u taajumaa milkiin qajeeluma keessa barbaadama qawleensaa ol ta'uu nama nan argama gaafa sinnu galtee maalummaan gamtoma
ربينو فغنو متى في ماما غافي إنجر جري نا بسوتي أني نمدريتي آمين تولي تولي والفردا قرتما جزاكم الله خيرا قرتما والفردا قرتما سرين جدير أيه 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 Dam sakenya warra bana mola banne duai kadatu waliada jibanne dini kana rabbi feda sanu kenne barbanne narganne horini mitanne ya rahman nurkate tizu se karanne ramata kajella ula kera banne yono tamri kera dakamne dakanne sababa kenya ka adilirin salpanne nurra puri wanu dandenye mbadanne akatane beja dibdenu mudanne dibamne nubaba dojala arganne gamajala hala madakinya rabbinu bajeje kesa duba kenya tenu bapareji fayaman fislama flaqanu ftalji afi alukni te khairan molji salbina raburi tisinu folji kanani hasefaji nusir kakajela arganne gamajala يا الله سفرا مغفرا بربانا أمة إسلام نوتي أمانا ديني كتي ولين مالي فتوتانا أدني داري بني دمي فيانا يوسنا دفتي كفون امتحانا غير الرافوري تنتانا دينا سيادة يولا كيفاني غازا كيسوتي ويتقرب فاني أكيه ولي متورا وبني Obole wangenya tamaswada manne yanam tejarabi islamagine makayote gadu ansirane kamne dawani mubasite kandagamne ojingenya dawada kaniramanne namu bakani tiyo bidekane rabinunda gafachun sawani nafne beka wanuf kenne enyufu adadane amane ya rabbi rahmatak edini nasiha gababtu wajhe sinin gabuf ana fi sinefi swan dawanu tahu namni dubben kiya galtu fadagahu namu akayadatu bakkadagu kahu salbinate guya fuula rabbi kahu namu bakka jiru tufdagachun tahu yono biran toli diningal mangau undu koda kabawati koletaw salam ta gari le namanje chutaw yo kambula gari yo namati baw amma la ilaha illa allah kungal magaw tatafata taw nurajo madini namanne ya rabbi rahmatak edini erga kona daga ya beka walala dilan te famul yom panugala adida erga marabira melala namuti situ dawanam resajala undaraga pachuta balalan islamu manjirenya kesa yom nugala jarri dalal toda biskote bulan isin yauge yakimi manayala amana undabira kabarabalan wana rasif kenne borite madala jabenya selala tigafata mune amane ya rabbi rahmatak edini ya namde jamante rabbi ke ibadu kama gala ke sara batin gadu uto amante gari kana verga kabdu ojige ke satyo gaga chungabdu dafkana ma firra egiti kongabdu yoti naftu tate yokane kijibdu din islam kaseti jale ko bankabdu ya namde jamana pute firga kabdu
abbaan si arguu baatus rabbiin jalaan dabdu arraaballee siti boraakiraa dabdu borrabbii kee jalaa bakka dheeytuun qabdu diinii keetii fadhoomrii kee gabaabdu yoo waan milkii yaaddu ofin dagatini amanne yaa rabbii rahmata keetini ayaan islaamummaa akkamiin qajeelaa hunda beeti gariitti waadamuu qajeela qotee bulaan daangaa wal cunqursaa oola dachii walii dhibee umriisaa wal lola mana murtii guutee achii wal kochola islaama akkaseeti jarri kana laala kana bira akkamiin daawaan keenya tola dachii boro jala jiisu irratti wal lola gubbaa cunqursiituus jireenyachi jala. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إني فوق جارس إني فابريكا ميلاني كابوس بدينا تو كتير جنينيان والفردا برسوا ما كبجما إني جونكورسوس إني جونكور فاموس برفول مربيتي والجن بر وتوصل أوان كلي سلا برفتة كلي سلا برفتة وات يادني تك كل من ما مينو بر وان سيدبو أرا ترى دبرينا نقول مرة نمني تو كنا من الدنيا رأس بنجرو بر أكيد مرة كهون دلويو أكيد مرة كهو جنين كونو بر نما كم تكو هيرير سنيرة ساسان أجهزوا يا نما تكو فولنا ما تقول تيب كاميرا ران كاسا إبدان غبورة كالدنيا كنا كسر يوم موبي يتو كجتن يو كان راجعوا ساتين وانا أمريكاني كسر كاسا دبرتس كي أسقفامي تجرو ما بيبر نمي تقول راجع ما قالا كي ستيا كاسا نتاعي سكرتن برا الدنيا تيو مكاناتين قدام تبر سبب أقول راجعوا يكتئين نمو gurraacha muunsaa maaliif karariikee gurraacha'ee maaliif karariin kan kee akka keenya addaachuu dhabe jedhee warri hiree argate gurraacha irratti duulee jennaan gaachitti xiqqoo mirga namaas hin kabajama argaa turtanii miti dambaliin fincilaa ka'ee bakka mirgi namaa sagaleen namaatti kabajaa qabutti iyyatee lallabee mirga gurraachaa ol baasee yaada buusee mirkaneeffatee bakka duriitti keenya taa'uudhaaf waamee kan wareegamee kaseessifatee yaa'ii sun qabbanaa'uudhaa gatii guddaa kaffalchiise Awurooppaatti illee tarkaanfatee addunyaa gurraacha uyya akka keessa taate keessa jiraachuun akkuma kanatti jirti qabii biyyi kamiyyuu akkuma kanatti jirti. Namni addunyaan kun waan akkanaa keessa dhuftee dabarsitee jechuu beeku bakka dhaquudhaa ka'u silaa waa akkanan godhu gaa'e bakka dhaquudhaa ka'u silaa waa akkanan godhu inuma silaa eeggata ture garuu achitti wal argaa rabbiini bakka irraa garti deemu malee bakka irraa dhufe malee abadan bakka dhaqu inni kaleessa as ture nama biraatu as ture inni hiree argatee yaangoorra jirus inni horiin harka seenes sooressinis bornani yooman jedhu adaduma sadarkuma wal caaluuni haati mana hojjettuu cunqursiti waan nama dhibu hojjetaan biiroo keessa yoo namni biiroo fedhe keessatti diqqaa yoon hayyuun namaa tokko ka'ee dhufee galmee seensifatee eegasii hojii argateef guddee beekumsaan gaafatamaa wayii caale hamma namicha sanatti qabsaanii biiroo kana keessaa gabbaasanutti hirriban rafanu waan biiroo mootummaa hundinuu ittiin jiru sila agartanii waan ajaa'ibaati jettu jechuudha waan hin affaan biyyattu jettu sammuu qabaatee fi miti kaadha silas beeytanii yoo gar tokko harka dhahee asii balchi jedhe akkuma kanatti dhaqee sadarkaa adda addaa bahuu umala gareenii gaa addunyaa keessatti garuu dandeettumaan ogummaadhumaan beekumsumaan beekaa ta'eetii qaroomee bakka adda addaa ga'uu mala yoo ka'ee hayyuun tokko ka'ee waajjira tokko keessa gale akkuma kana yoo hojjettuun mana keessaa dhufte isiin mana keessa jirtu haati mana hojjettuu kan akka waan harkaan tolchiteetti beeyti yoo rabbiin isii qajeelchee jedhe malee hojjettuun kan kee bare rakkattee ulaa kee jirti rakkattee malee haadhuma akka keetiirraa dhalatte haadhuma akka kootiirraa dhalatte jechuun abadanii nuuf ammoo har'a ilmoo dhareera ilmoon kan koo boreessa seentiin jettu abadan
abadan hin jettu ajaa'iba bar maadaamiin irra ijoollee keenya akka barbaadde gootu hundaamiti immoo gariinis jirti karraamata gootuuf kan waan adda addaa gootee fi biyyatti illee ergitee maatii agarsiiftee maatiidhaan wal barsiiftee maatiidhaan waa gootee jettus immoo kan jirtu sunuma dhageenya hundaamiti immoo ammoo irra caalaadha kan dubbatamu waa tokko maajoriitii isaati wayyaba kan dubbatamu irra caalaa sagaleeti wanni dubbatamu dubartittiin arraa abashaa qacarattee of jala kaajettee riyaala siitiin of jala qabdu suni habashaa kana waan farankaadhaan qaxaratte tun ta'in waan harka siitiin akka dhoqqeetti tolchitee gurraatti kana manoo fi kaajettee itti fakkaata ajaa'iba bar ammoo namooma biratti isinis baatii sagalitti dhalatte isiin kunis akkuma kana garaa waa dheebbaate isinis lafatti hin tolfamne isiin kunis lafatti hin tolfamne nama qadruma wal caaluun waan ajaa'iba rabbiiti bar inni yoo isiin bicuu si hojjettuu taate bicuu bifa qabaatte yoo isiin huqqattee daaraa fakkaatti malee dubartiin biraan raftu maaliif jennaan xiqqoo bareeddee egaa nama naamusa hin qabne biratti si xiqqoo yoo isiin fuula babbareeddisi namni naamusa hin qabne sun akkam malee ta'uu mala jechuun haa ta'uu isiidhumarra bareeduun jaallattu dubartiin yoo amma feete fokkifte duniyaa hortee bakka gaarii geessee jennaan yoo rabbi irraa mata godheef malee gariini narra wayyoofteeti narra caaltii jechuu yoo beekte والله إرمتك الفتي سنين إرمتك الفتي لمو بيشوف فتولان يو نما ربي صلاة بلان قال لي دبرتي يو بيكو بفتولتي وان سنين تيجي سربو ما سنة قبتي بيكا تيكو بفتولتي بفقا جيلتي جنان إيقا كينيا كون ركينو متو بيشوسي فولا كان هو كيسي مالي يرو بيشوسي جيري نيتي تطولي جيري والله الدو بريدي نمنوية كينيا فنغا كينيا بريدي والله وبالله وتوسيلا جريمو أداتني جناني بري دسين ديسان لان نسوني وتو كالري كين يفتني بري مالكا خلق ربيتي وانجرنو في مرسلا واباجي نمجي سيسا أكاد أبا في بكاد أباتو جرينية تجولي كين يمودي جنانو أيه harkasi sente ta'uun beeku inni itti gaafatamaanii waajjiruma tokko keessatti itti gaafatamaa yoo ka'e ta'e hojjetaa isaa kana waan harkaan tolchee itti fakkaata waan inni bor bakka guddaa ga'u ittiin fakkaatu waan bor guyyaan isaa dhumnaan addunyaa kanarraa galus ittiin fakkaatu gabroonfatee ciqilfatee roorrisee qancarsee gadi qabee dhiibee butuchee caccabsee biiroo kana keessaa bahuu isaa barbaada maaliif diqqoona caalaa yoo inni beekumsaan bakka sana caale yookaanis immoo hogumaan bakka sana caale abadan riippoortii kan ofii godhe maree gabaasa godhee akka inni guddatu godhe dhiifama gabaasa godhee fi namni kun nama kanaaf jedhee tolchuu isaa badanii waan barreessineef itti gaafatamaan nama rabbiin sodaatu nama rabbiin gabrooma kenne nama ummata isaatii yaadu yoo ta'e malee isuma kan ofii kana cunqursu isuma kan ofii kana gadi qabaa bara isini hulateesse kophee namaa galatooma ulfaadha isin kophee qoftu isa kophee hataa utti hinaafti malee abbaa manaa isa barandaa isaa jirtu sanatti hinaaftu dubbii kana madura dubbadheen ture inni dawsi isi dawsi malee waan ajaa'ibaati bara wamaraajiidha adeeduma walirra inni mana wofcoo keessaa ba'aa baatu isa ba'aa baatu itti naafa malee abbaa buraa abbaa wofcootiin hinaafu hin beeku sakkana isiin hojjettuu mana kana keessa hojjettuu akka isiitti naafti malee haadha manaatti hinaaftu haati mana ammoo hojjettuu sana akka gabritti ofiitti ilaalti ammoo namni namaa barsila namni nama gaafa adiliin yookaan immoo miizanni namoomni bakka sanatti deebi'e malee addunyaan kun ilma ta'abdi malee abadan bakka yaadduun geessa dhugaan bakka ga'uu hin danda'u hanga dafqi namaa bakka argatutti hanga abbaanii taaqxee walitti dhufutti abbaa fi haqatu wal dagatee wal baqatee wal lagatee jennaan kunoo balaan karaan beekamne asiin nutti bu'a gara kanaan nagaanti gara kanaan qabnu asiin nurkaa yaa asiin qabnu asiin nurkaa dhimmisa asiin suphaa odduu asiin nurkaa gadi fajan maaliif jennaan abbaa fi dhugaatu walitti dhufini akkuma addunyaatti abbaaf dhugaan gaafa walitti dhufe malee
haqni fi abbaan gaafa walitti dhufe malee abadan okkoo hin dandeenyu abadan dhugaan abbaanii faqri gaafa ni wal argate namni hammuma nyaate quufa hammuma argateetti gammada galatuma ulfaadha hammuma argateetti gammada hammuma sana jii amanfateeti ittiin jiraata yoo abbaan mana isa mana isaa kiraay manni kiraa waan inni magaalaa Finfinnee kana keessaa hojjetaa jiru akka waan mana isaa kireeffachuun garbichi isaa ta'e warri magaalaa Finfinnee isa ta'u magaalaa biraas jarri mana kireessanii akka mootii ilkaarri gataa si bira dabarfatu bar ilkaarri gataa mootii dhagaa mana kireessanii yoo mana kireessanii isaan mootii bar namichi kireeffate sammuudhaan isaan caalu mala beekumsaan isaan caalu mala hogumaan isaan caalu mala waa baay'eedhaan isaan caalu mala garuu hireedha mudateeti rakkate mana isaanii in kireeffate farankaa isaaniitiin wallahi wa billahi ani mudannoo kan koo karraa gaaf tokko mana wahii kireeffannee keessa gallaa mana wayii kireeffannee keessa gallaa dhaynee kireeffannee utuunuu keessa teenyuu galgala yeroo sa'atii bara 87 bara akka lakkoofsa biyya kanaa yookaanis immoo 94 natti fakkaata akka lakkoofsa faranjiitti 94 mana kireeffannee keessa gallu ijoolleen na arguun dhufanii ijoolleen keenya amma na dhaga'uun jaraan mala Maammadii Kadirfaa na arguun dhufanii galgala wajjiniin buhaartii goona halkan kana waan adda addaa si hojjennaa yeroo sun biratti dabarsinaa osoo man wajjiniin jirru yeroo kana sa'aatiin tokko walakkaan dabarfatu keessummaan as jiraachuu dhageessee haati mana saree isa hamma korma jibichaa gaga'u gannutti dhiifte keessummaadha dirqama mana fincaanii dhaquun na uffachaa garuu jecha miidiyaa irratti hin dubbatamne dirqama mana khalaa yookaanis immoo bakka haajaa salaquun manni fincaanii mana mootiinii fi garbichitti wal argu yoon dubbadhees rakkoon qabu mana bareedduunii fi fokkiftuun itti wal argu abbaan fedhe achirraan uffallu manni fincaanii hogeessi beekaan ilma namaa ta'e dhalannaan namni achirraa uffallu hin jiru guyyaa kana guutuun qaalitiin gadee ingilizii keessaa uffatasii addunyaa irratti hodhatanii uffachuun haraamaa jedhan uffatasii hodhachuun gosiisi uffata isiin qofti hodhattee uffattu addunyaarraa duuti lafuu duute sun isiinis bakka man jedhaa jiru kana guyyaatti lakkoofsaan mata hin marayti zeesoo rakkittiin isiin ingilizii gadee kellee jiniin jechuudha waan isin dhibu inni garbicha jedhamee daka sana tuffatamee taa'us bakka kana inuma haajuma bareedni hamma malee bareeddus bakka sana inuma haajumti fokkiftuun isiin gaara sana koboota gaara karaa naannoo Oomoo galan kana warri qullaa deeman tokko warra hidhii jaraa kana oolan tokko jiru naannoo Oomoo galan uummata naannoo dawaa laga bishaan dawaa jedhamu gadi jiraatanu ummanni sunis bakka kanatti numa hajamu bakka man jedhaa jiru kanatti waan isin dhibu bakka kanatti wanni nuti yeroo dhayne namni hundinuyyuu bakka kana naa jabeeffadhu yaa islaamaa yaa kiristaanaa yaa dubartii yaa dhiiraa yaa xiqqaa yaa guddaa bakka kana haasaa keessa jira utuun hin haasa'iin dabarfadhu maaliifi yeroo bakka mana fincaanii dhayxe ulaa kee cufatte beeyta harkatu si wajjin jira ijji kee fayyaa qaamni kee fayyaa afaan kee fayyaa garaan kee fayyaa miilli kee fayyaa ta'uudhuma wajjin waan harki kun hojjetu hojjechuu hin danda'u ijji waan harki kun hojjetu miilli hojjechuu hin danda'u waan harki kun hojjetu gurri hojjechuu hin danda'u kanaaf harka of biraa qabdaa fi harka kan kee fudhattee ol galtee ulaatti gad cufatte maaliif gadi cufatte beektaa kophaa barbaaddeetii bara hatta irra namni wajjiniin irra namni waliin dhoksinee haadha manaaf abbaa manaati haadhaaf abbaa namni irraa satarata obboleessa irraa satarata obboleettii irraa satarata haadhaaf abbaa manaatiif haati manaa garuu irra nama wal beekuuti jarinuu bakka iddoo bakka mana fincaanii kanatti wajjin waliin seenan kwa abadan wajjin waliin seenan yoo isin dhukkubsattuu taate yookaan geessee jettee waan tokko tokko abbaan manaa dubbiin galteef
abbaan manaa jireenyi galeef abbaan manaa obboleettii ofii dhiiraa kennee obboleettii dhiiraa fuuchuun isaa galee gargaaree waan tokko waan baay'ee godhaaf faazaa mucaa isaatii waan adda addaa hin godhaaf maal inni waan inni barbaade namni mana fincaanii yeroo seenu harkatu si wajjin jiraa bara harki ati hadha miidiyaa kana irratti hamtuudhaan hojjette kan borragaa sitti ba'uu fi gaafa sana afaan tuluu gamamnaani harkatu si wajjin jiraadhaa fi bara harka si wajjin jiru kana fudhattee waan jirtuufi fayyaa ta'eedhaa fi ulaa gadi cifaatteen siin jedhe yaa kan miidiyaa irraa harkaan waa balleessaa ooltu haa ta'u yaa kan harkaan waa tolchaa ooltu rabbii kee galateeffadhu yaa kan waa balleessaa ooltu yoo inni harka lamman sirraa fudhate bakka silaa fokkisaa sana namatu iyyuu sirraa qulqulleessa maaliif jennaan bakkattiitu bakka fokkiftuudha rabbiin bakka wanni sun hin jirre jannata qofa keessa kaa'e addunyaa irratti bakka sana namni hundi achitti wal qixxee achi dhaqaa oola nam tokko achirraa namni of ga'u jiru hundinuu harkatu si wajjin jiraatti kee fayyaa taanaan hulaa gadi cufattee bara yookaan yoo jennaan nama qaxarattee nama wajjin ol seentaa hammam tokko mataan kan kee kun sii fudhata du'a ofitti kadhattaa jechuudha bakka fokkiftuu sana harka anoo of ilkaan qabu harki koona biran jiru jettee silaa baay'ee ofitti qaanfatteeti yaa rabbii du'anaa dhabdee jetta utuu rabbii harka lamma kana lamman sirraa fudhate meegatii harkaa kana isaa bimanuma fincaanii dhaquu qofa bari gaalaan waanii nyaatta afaan namaa kun hin bareedaa beektanii halkaa irratti hin urgaa allee yoo abbaan urgeeffate fa'a yoo garaan keessa rakkoo qabaate malee nyaata kana namni afaan nama kaa'a namarraa qulqulleessuu bakka fokkisaa sana immoo sammuu utuma namni sirraa qulqulleesse sammuun kan kee fudhatu bara sammuu kan kee didaa alhamdulillah je rabbii kee galateeffadhu harka fayyaa sirraa qaba harki kun amaanaadha bakka malee obdalaan kaayini gaa kanaafu amaanaadha amaanaa fuute kana bakka malleetti yoo tibaafte sidaraa sijalaa bada amaanaa kana ofirraa eeggadhu jechuun siidhaama egaa bara 1994 kana sareen inni maal fakkaatu guyyaan guyyaa kamisaati guyyaa hojiiti jarrimoo hojjettoota saree gadhiisanii rafanii keessummaa koo fincaan qabee eessan geessaree waan mana kiraa maalaa isaa jirra beeytanii waan namni namaa ol jiru nama isaa gadi jirutti hojjetaa jiru raasaa jirra yoo abbaa manaa taate yeroo raaf abbaa manaa taate of eeggadhu gaaf tokko inninis abbaa manaa ta'uu mala gaaf tokko inninis isaa darbitee jennaan ta'uu mala ammoo beeytuugaa silaawuu keessummaan kuni akkuma ergamaa rabbii jedhanii keessummaa barbaaddu keessummaa jaallattu ittiin deddeebi'inii jechuutu jira namni silas guyyaa sadii sittaa joma isa kana immoo guyyuma tokkoof iyyuu dhufee halkan bakka itti fincaan dhaqu dhabee bilbila isaanii itti bilbiluudhaa fi bilbilli gaafa sana isaanii kan masmaraa qofittii qabanii achi keessaayyee gaafa hireen goote nu waamanii gaafa hireen nun goone nu waamanu inuma dhiisu akka kanatti ulee nama afur taanee ulee furannee gabbaane sareen dutaan uleedhaanii gurbicharraa eeyina falafalaatiin nama meeqa taanee mana fincaanii geessine kan silaa dhumnu utuu uleedhaan ofirraa nama meeqa taanee eegnu akka kanatti egaa kana wantan isinitti himuuf hadha mana kireeffatte malee bor hin kireessita gaafa mana kireeffattu rakkatte sana bor nama kireessitutti hin rakkisin jechuudhumaaf namatuyyuu adaduma walirra jiru wal rakkisa isiin hojjettuu taate hojjechiifattuu taate akka waan ofiisiitii hojjettuun taane hojjettuu ofii kana gabrittii seetiif anin jedhe inni itti gaafatamaa mootummaa ta'e itti gaafatamaa aangoorra jiru akka waan nama kana ofiisaatii tolchee namni kun nama akka isaa ta'uu abadanii yaadatu borachirraa ka'uus hin yaadatu ani kaleessa bakka kanaan ture jechuu yaadatu gaafa roorroo hamma nan geenye hojjetus asiin ka'asin jedhu innis nama akka kootiitiin jedhu haadha ilmoo irratti gaafa abbaan mana haadha ilmoo ofii irratti waan hin taane hojjetus bor duniyaarraa ka'een fuula rabbiitti wal gaa hin jedhu kanaafuu nuti yoo jechuu qabna amaanaa rabbii walitti dhaammannaa hanganuma ulfaadhaa galatoomaa ijoollee keenya warra imalarra jiranu nyaata bakka adda addaa geessanii gurraa dhaamulee yaabelloo akkasumas beeltu naannoo gammoojjii karaa warri siikoof mandoo nu ergaa guddaa nutti ergatanii birrii miliyoona 4 nutti kennanii jennaan an akka carraa ta'e abbaa kiyya jedhaa dhukkubaafan meeshaa wayii bituuf anamma